Maacha miseensota gurmuu ayyaantuu dagaa biyya Swiidin irraa abdii fi gaachana uummata Oromoo woboo kan deeggaroof taasifame keessatti waggaa 21ffaa irratti qarshii Impaayera Itoophiyaa 167 birrii walitti qabame woboon gahee jira. Booda kana miseensonni gameeyyii gurmuu ayyaantuu dagaa biyya Swiidin irraa ibsa ejjennoo armaan gadii baasanii jiru. Tokko hanga Oromoon bilisoomtutti fi walaboomtutti woboo waan beeknuuf waan qabnu hundaan bira ni dhaabbanna. Lama ummata Oromoo hundaaf akka abdii fi gaachana ummata Oromoo woboo bira dhaabbatan cimsinee waamicha sabummaa dabarsina. Sadii qabsoon ummata Oromoo kan ABO woboo qabsoo ummata Oromoo hundaati. Namoonni qabsoo bilisummaa fi walabummaa Oromoo kan dhuunfaa nam tokkeetti fudhatan ilaalcha dogoggoraa irraa akka of sirreessan qabsoo dhuunfaatti waamus akka dhiisan ifa baafne hubachiisna. Afur warri qabsootti kaanserii ta'an qabsoo bittinneessuuf olii gadi fiigaa miseensota qulqulluu maqaa xureessuuf socho'an of ilaaluu qabu jenna. Koree miseensota gameeyyii ayyaantuu dagaa biyya Swiidin irraa gadaa xumura gabrummaa